Bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa isinaa dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa kun qophii keessummaa mo'aa torbanitti guyyaa tokko yeroo marasaa kanatti isin bira dhaqqabudha. Egaan kana booda yeroo hundumaa torbeetti keessummaa mo'aatiin namoota isin jaallattan ajaa'ibsiifattan akkasuma immoo waa gurguddaarraa gumaatuutii dandeessan as istiidiyootti isin affeeruudhaan yookaan bakka isaan jiran deemnee dubbisuudhaan seenaa isaanii dhuga ba'umsa isaanii ta'uutii mala waan isaan keessa darban waan isiniif ammoo muuxannoo gaarii ta'uutii danda'ullee kan irratti isiniif qoodnudha kan ta'u qophicha qindeessee kan isin biraan dhaqqabsiisu ani Fireem Malkaamuuti. Turtiin keessan nu waliin haa ta'uun affeerraa koo kan kabajaadha. Baga nagaan dhuftanii anaa dhufu jedheetiin jira. Baga nagaan nu eeddan jecha Waaqayyo sadarkaa kanaan nu ga'e Waaqayyoon galateeffachaa isinis iddoo kanatti na affeeruu keessaniif guddaa galatoomaa jedha. Tole irra deebi'anis maqaa daawwattoota keenyaan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ganama baay'ee isin jaallannudha, isin kabajnudha. Keessumaa hordoftootni amantaa kiristaanaa martiniyyuu isinirraa fayyadamaniiru. Kan isin beekan ta'anii kan isin beekne jechuun ni danda'ama. Maqaa keessan eessarraa akka dhuftan maal akka hojjettan mee isinuuf carraa laadhuutii daawwattoota waliin wal baraa. Duraan dursa daawwattoota TV mo'aa daawwatan baadiyyaa kaabaa kibbaa fagoo dhiyoorratti kan argamtan sagaleen kun kan isin qaqqabu Waaqayyo isin haa eebbisu jechaa maqaan koo Barsiisaa Dassaaleny Mardaasaa Tulluun jedhama. Biyyan itti dhaladhee lixa Oromiyaa Wallagga lixaa dur Manasibu jedhama amma Qilxuu Kaarraa iddoo jedhamu ganda Bacarraa Guudiitti dhaladhee iddoon dhaloota koo kana iddoon itti gooftaa aman immoo Sinodosii dhiyaa waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus magaa Gooritti gooftaa bara 1985 fudhachuudhaan nama Waaqayyoo ta'ee Waaqayyoofis hojjechuudhaaf amma guyyaa har'aatti akka kanatti hojii Waaqayyoo faana jira. Baay'ee namatti tola. Egaa waggoota dheeraa mana Waaqayyoo keessatti dabarsitanii jirtu. Tarii kun ciminuma hafuuraa qulqulluudhaan jennee haa kaasnuuti. Mee gaaffii koo jalqabaa kan hin taasifadhu yeroon itti amantan akkuma jiru ta'ee akkaataa kamiinidha waamichi addaa isin dhaqqabee gara tajaajilaatti kan isin dhuftan? Galatoomaa jecha ani akkuma naqee gooftaa fudhadhuun kadhataa jilbeenfadhee guyyaatti siyaasadee Waaqayyoon kadhachuu amala Daani'el kan jedhamu raajicha Daani'el kana fudheen macaaficha dubbiseen macaafa sana fixeen macaafa qulqulluu teellaa godhee dubbisee kadhannaan akka inni bu'aa olaanaa qabu waan hin beekuuf kadhatan jalqabe bara 1986 kaasee amma 88tti tajaajiluma xixiqqaa naannoo waldaa kiristaanaatti tajaajiluu jalqabe 88 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Isa booda tajaajila gurguddaattan ce'uu dhufe bara 1992 kaasee mul'ati guddaan mul'ate narra dhufe kan ittiin tajaajilu jechuudha. Tajaajilli koonni guddaan yeroo baay'ee sagalee raajummaadhaan hin tajaajila. Isa kanas immoo mirkaneeffadheen bahee ija isaa ilaaleen tajaajila malee callisee otoo hin taane waldaan keessatti guddadhe keessattis mirkaneessanii waldaan sun eebbiftee maqaa raajummaa namaa allaatti yoo taate iyyuu sagalee raajummaa irra jirtu amantee na eebbisanii jaarsolii waldaa harkanirra kaa'anii na bobbaasanii daangaa amma daangaatti biyya amma biyyaatti fagoo amma dhiyootti Waaqayyo akka kanaan na faana hojjechaa akka jiru naan hojjechaa akka inni jirutti faana jira. Akkasittiin gara waamichi kun isin dhaqqabee jechuudha. Baay'ee adeemsa namatti toludha. Tariitii ammoo erga waamichi kun isin dhaqqabeetii waamicha kanaaf abboomamtanii yeroo keessaniin tajaajila gurguddaa akkasii raajummaa ta'uusaa adda baaftanii tajaajilaadha kan isin jirtanii bu'aa bahiin dabarsitan maal fakkaata? Egaa waggoota yoo xiqqaate naannoo waggaa 20 olii dhadhee yaada kan isin tajaajiltaniyyuu waamichi keessan garuu amanuun keessan waggoota 29 akkas ta'a kan manatti maartanitti bu'aa bahiin isin dabarsitan akkamiin yaadattu? Egaan tajaajilli chaalenjii mataa baay'ee qaba, bu'aa bahii baay'ee qaba.
keessaa falaan kan inni lola qabu beekamaadha. Sanas haa ta'uun hundumaa dandamachuudhaan ani baadiyyaa magaalaa otoo hin jedhin fagoo dhiyoo otoo hin jedhin miillaan dugda horiirra taa'ee akka fardaa gaangoo horii mana fidan miilli namaa hin geenye mana gongo sun hin geenye immoo miillaan dhaquudhaan bu'aa baay'ee kee dabarree tajaajilaan ture baadiyyaa magaalaa batalaa keessumatti lixa Oromiyaa baadiyyaan illitinis muraasa magaalaan illitinis muraasa keezii kana irraa ka'uudhaan ofii koortiin naqatoo hin taane waldaan kiristaanaa na barbaadu ayyaana narra jiru barbaadu waldaan keessatti miseensa ta'e waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus magaalaa Goorii gaafatu isaanis iddoo akkasitti barbaadamtaa anis tole jedheen irratti kadhadheen waaqayyo irraa mul'ata fudhadheen waldoota sana bira ga'a lafan ga'utti milikkitoota gurguddaadhaan waaqayyoon wajjin ta'ee tun hojii hojjetu dhuga baatonni waldaa kiristaanaa nan tajaajile saban tajaajile biyyan tajaajile qilleensan tajaajile yoo ragaadha. Baay'ee namatti tola. Ammayyuu Goorii ma jiraattu? Amma Goorii man ta'a garuu wanti Goorii akkan taa'u na godhu keessaa ani tajaajila afuuraa duwwaan kennatu hin taane tajaajila hawaasummaas dhalootaaf nan kenna. Namootan hojii dhuunfaa kootiis nan hojjedha. Hojii uummataa yeroo jedhu hojii mootummaa barsiisummaadhaan waggaa 23 hojjedhee to'ataa hojii barnootaa ta'e immoo waggaa 14 tootaalii waggaa 37 hojjedheen naannoo sanarra taa'een maatii koos fayyadaa biyyas fayyadaa afuuraanis hawaasummaanis naannoo sanarratti waan hojjedhuuf Goorii taa'uun dirqama kooti. Waaqayyos akkam biyya sana taa'u barbaade biyya kanaa yoo deemte jedhee milikkitoota adda addaa waan na fuuldura kaa'eef sagalee waaqayyoo dhaggeeffadheen taa'uu danda'e. Darbees immoo namoonni nuyi tajaajilu baadiyyaa irratti waan hafaniif gara magaalaatti baqadhee achi deddeebi'ee dhaquun isaaniifis hin mijatu naafis hin mijatu hojii koo irratti dhiibbaa qaba. Kan biraas hojii dhuunfaa kootee hojjechaan tajaajilaan waldaatti dipeend ta'e miti. Baay'ee gaariidha. Inni gaaffilee koo biroodha. Waa'ee barsiisuu keessanii, waa'ee daldaluu keessanii akkasitti immoo aarsaaf gootanii waggoota amma kana waaqayyoon tajaajiluu keessanii qabxii gurguddaan akka gaaffiitti qabadhe waan ta'eef isaaniin boodarranii kaasnaati. Bakkeewwan deemtanii tajaajiltan hundumaatti nan beekanis waggaa dheeraa duraa kaasee amman jiraadhetti wanti isin waaqayyo karaa keessan ta'ee hojjetee dubbatamee dhumuu dhiisuu danda'a. Saamma qabnuuni garuu hin irraanfatamu waaqayyo dubbatee kana godheera kana hojjetee bakka akkasitti wanta jettan mee waanuma muraasa keessaa yaadannu. Ani biyyan ga'utti waaqayyo waan qabatamaa natti hima isa booddee waan qabatamaa mirkaneeffadheen dubbadha. Inni immoo iddoo hundumaa irratti utuu inni raawwatu argeen tajaajila. Kanatu raawwate duwwaa otoo hin taane akka biyyaatti akka waldaa kiristaanaatti akka naannoo ani tajaajileetti akka nama dhuunfaatti illee sagalee raajiin namootatti hin tajaajile lafa bu'ee hin beeku. Anis gaafan kadhadhee dibata Saamu'eel akka ati naa laattu dheen kadhadhee waaqayyos kana godhee mul'ise. Akka biyyaatti waan gurguddaa haala biyyaachi yoo qabate iyyuu ogummaan ittiin dubbadhu illee waaqonaa kennee dubbadhee utuu inni ijatti geeddaramu nan arga. Balawwan biyyatti dhufan, rakkina biyyatti dhufu, eebba biyyaaf dhufu, lola biyyatti dhufu, mo'icha biyyaaf dhufu, na dhokatee wanti ta'e hin jiru biyya kana keessatti ittiin maanni ta'u otoo hin taane ifin balawwan gurguddaan tokko tokko akka inni hafuuf illee yeroon kadhadhu iddoo gurguddaatti otoo inni ta'ee mul'atu amma zeenaa masaraachaatti odeeffamu argeera. Akka fakkeenyaatti ilaa baranuma bukkee qarsaa naannoo Wallagga ba'aa dhaabadhee nallaatti bifa addaan socho'u tokko jira harkatti qaba irraan gadee kanarratti hin qabamaa jedhee raajii dubbadhee dhaloonni na duukaa otoo ofii raajii dubbadhu beekaniif harkatti qabanii kadhatanii otoo 7-3 hin ta'in allaattiin kun qalabatii barreeffamaa wajjin qabame. Kun mudannoon akkasii iddoo afuritti na quunname. Tokko sulula laga Abbayyaa laga Daalattiitti waggaa 7 bokkaan akka hin roobne allaattiin biyya ormaa irraa ajajamee dhufe harka dubartii tokkotti kenna waliin raajii dubbadhee dubartii bartaan mataa gaafa isheen bishaan waraabbachuu laga dhattu allaattiin tokkotti fiige rukuttee otoo isheen yeroo isheen ajjeeftu irraa yeroo baasan yeroo dubbisanii barreeffama Arabeeffaadhaan irraa dubbifamee galmaa'ee jira. Akka biyya kanaatti waan gurguddaa dubbachuun hin danda'a. Kanatti taa'edheen sokkaa
inumataa kanatu dhalata dheen sokka inumata qilleensatti raajii dubbadde bokkaan ni rooba naaw bara kanallee tafa goonnite jimma kee adduu afurin dhaqe bokkaa kee rooba dheen dubbadde waldaa beenjaatti galgala kee otuu namni waldaa keessa jiru aduu malee ka aduumessin turre amma gad dhangalaas amma achuma jira waldaan tokko torban sadii booddeen deebi'ee dhaqe ulaa abbayyeedhama yoo isin yaamini diddan immoo bokkaan waame amma dhee amma roobe misooma isaanii malee balleessuun miti ammallee sadaffaara gara ji'a ebela keessan deeme kanaan booddee ganii dhufeera jedheen raajitti dubbadde facaasaa kaaftanii misooma qonnaatti galtu gindii qopheeffadha qonnaa keessaniif jabaadhaa jedheen gabaroota koo jajjabeessii deeme qilleensatti raajii dubbadheen ta'a mukatti raajii dubbadde ija godhata buna kootti raajii dubbadde ta'eera waaqayyo naa godheera jechuu kooti namatti raajii dubbadde waaqayyo dhaloota eebbiseera waan gurguddaa fakkeenyaaf akka biyyaatti yeroo bara 2008 yeroo bishooftutti namni dhume ijoolleen dhaqinaalee dhaloota baay'ee irratti waldaan qarsaa naannoo jaajjii jiran ragaa kooti Itoophiyaatti gadda guddaa gala sababa isaa immoo namoota baay'eetu reeffi gara qe'eetti dachaalee raajii dubbadde otoo ooleen bulin torban tokko asitti reeffi hedduun gara biyyaatti deebi'e amantii sana mormuuf otoo hin taane ani reeffa dudu'an namoota yeroo malee dhuman waaqonnatti agarsiisee naan dubbadheera. In addition dhukkubi biyya weerare maayinni koroona kan jedhamu bara 2007 magaalaa Geenjii naannoo Gimbii ijoollee isin iboolaadhaaf HIV malee dhukkubi biyya raasee lafa raasee namni hol baqatu biyya Chaayinaa irraa ka'ee addunyaa kana faala kadhadha kun akka hin dhumne bara 2011 naqqamtee magaalaa irratti raajii dubbadde bara 2012 jalqaba waldoota 13 irratti dubbadde gaafa koronaan dhufu waldaan cufamtee akka isheen manatti galtu naqqamtee irratti Ilubaaboor irratti Jimma irratti Wallagga Lixaa irratti dubbadde maaltariyaa waldaan naan jedhan iddoo tokko tokkotti ani beeku akka bara dargii waldaan cufamtee tu qoonqomminaan nyaatu gara manaatti dacha'uu nan argaa yoo kadhachuudhaa baattan ijaan argitu sulultaa addanaalaa kun waddana gubbaa kana xiqimti gaafa 26 bara 2012 dhukkubi cimaan tokko addunyaa kanarraa ka'ee dhufa Itoophiyaa irrallee daafiin isaan dhufa gaaddidduu isaa malee tootaalii irratti raawwatu Itoophiyaa jalaan baasa biyyattii kana nan oolchanaan jedhe waaqayyo akkuma sanarra dhaabbannee ganna isaa keessa iddinni raawwate booddee jechuudha waldaan adda naga jalaa jamoo jiru makaana beetal makaana sun ragaadha waan akka kubbaa dhufee sinirra naanna'ee irraa jiru badhee waan bara deebi waan bara jechuun matakkal achittis dhaqee abidda biyya sana irratti boba'u rakkina biyya sana irratti boba'u tootaalii nan dubbadhe even Wallagga dhaabadhee Finfinnee irratti balaa ta'u natti agarsiisa kanan kadhadhee walchi dhuman qabu kan raawwatamee caafisaa laales dhuman qabu dubbadhee fituu hin danda'u muki kufannaan hin kufa naannoo jaajitti qilxu ammasii gaditu muka kufaa dheen sokke naannoo walqixxee jedhamtu tokko naannoo jaajjii jedhama qilxuu amana ga'u kufadhee namni yaanne annan sokkee gaafa dafinuu ganama qilxuun tokko naannoo horaa bishaan ciisaa namoonni itti sagadan tokkooti mataan dhaabatee hin caccabe nun kutaa iddoo bakka akkanillee iddoo akkasitti bu'aa yeroo hin jedhee dubbadhu bakka akka rakkina gurguddaa akka inni cabu iddoo baay'ee batalay balaa konkolaataa balaa xiyyaaraa isii bishooftuu laa yoo qabu iddoo afur raajii dubbadhe giddaa ayyaanaa leeqaa dullachaa gatamaa Ilubaaboor mattu naannoo mattuu irratti gaafa arfaffaa isaatii naannoo Naqamteettis dubbadheera garuu ooluu hin dandeenye wanti akka biyya kanaatti ta'u waan gurguddaan eebbi ta'us even Jimmaa naannoo Jimmaa dhaqee raajii tokko dubbadhe bara 2010 xirri gaafa 11 dubbadhe namoonni gaafa sana iddoo sana jiran jiru jijjiirama biyya kana irratti ta'ullee waaqoo gaafa sana irratti dubbate isa booddee torbee isaatti Gimbiin dhaqee mannidhaa Itoophiyaa keessa jirtu hin banamtee dheeban raajii dubbadhe uummata harka rukutee sirbeetota takkafatu ishee madhiyoo kanaayyuu namoota rakkataniif namoota hidhamaniif waaqan kadhadha baay'ee otuu iji koo laalu hin banaman raajii dubbadhe Adaamaatti ji'a isaatti namoota irraa hidhaan irraa baname jiru akka misoomaatti akka afuuraatti akka jireenya hawaasummaatti biyya kana keessatti inni guddaan nan kadhannaadha nan lallabasii hin kadhadhaa dhukkufataan hin fayyaa seexannii hin baha nama kiyyaa yaa'a batalay amma sanaaf reediyootti daddabarsan bara 1997 ulee gattee deemte naannoo Talaamsoo Dambiiti mucaan durbaa tokko wantoota kana laaleen
akka dhaloonni fayyadamaniif yeroo koof umrii koo kennee tajaajilaa jira. Ija tajaajila koos immoo argaan jira. Deeytuu deeyilaa san torban irraa duuba qaaqitti dubbadde ይሰለጠኑ ሌቦች ይያዛሉ። 9 ሰዎች ኢሚዲየትሊ ተያዙ። ከራባት የታጠቁ ሌባ የማያከኒ ወራ ሀቱ ከን ፈካነ ወልዳገና በዳ ነም ሽጉጢ ባቱን አርገሙለታ ማን ሽጉጢ እናነ ወልዳ ጉኒ አቀባ ሞደን ደር ተያዘ እንቀባ ናፉ አረባ ኮረባ ከጅራ ጀኮረሰቱ ጅራ አኸነትን ዋቀዩቱ ኖጂቱ አርጌን ኢትዱፌ አኒ ገረቴላ ትለስ ዴቢሱ ኮንታ ይመለ ani nama kana amalun turre nama waaqayyo fakka kanatti hojjetu jedhamee yaadne nama durootuun nama hin dura garuu waaqayyo gara hojii bal'aa kanaatti amma addunyaatti betalay biyya Oromiyaa achi kamiseedhaa jalqabee amma Booranaatti kunoo Asoosaadhaa jalqabee amma Adaamaatti amma Shaashamannee biyya keenya kana keessatti otoo waaqayyo hojii gurguddaa hojjetu argeen jira. Kanaaf ani ija tajaajila kooti ergee saba kanas yeroon kadhadhuuf rakkina isaanii kee aba'u inni hojii dhabe hojii argata inni dhukkubfate hin fayya inni dhame ni qabu kanarra dhaabadhe halkan guyyaan jedhu yeroo isaan silkii natti dawalan illee namoota hospitaala keessa galanii namoota da'umsa dadhaban dubartoota immediately batalee warri geedoo ragaa kooti shawalta kanaaf kanarra dhaabadheen hojii gammachiisaaf barbaachisaa kanatti fufee jiraan. Eebbifamaa waaqayyo silaa kabaju egaa ulfina isaa hundumaa waaqayyo afudhatu kun waan ajaa'ibaadha. Tariin beenna baay'een keenya isinis jettanii otoo dubbannee sa'aan nu ga'u dubbatameen dhumu yeroo biraa qaban nama turre makanaafi egaa yeroo isin akkas ergaa dubbattanu wayita tajaajiltan anis argee beekaa namni baay'een isin dubbate isin akkuma qoosaa dubbattu garuu waan keessa keessan dhufe waan waaqayyo isin keessa guute ergaa gurguddaa dabarsitu. Namootatti immoo fakkaatu yeroo isin haasoftanii borimmoo tooleen buliin ija isaa immoo arganii immoo isaan dinqisiifatu inni kun akkamitti ta'uu danda'e? Inni kun akkaataa kennaarra dhaabbatteeti malee dubbii sanatti salphina kennee otoo hin taane tokko nama nama dhiphisu nama yaaddessu nama rakkisu otoo hin taane ani akkasuma yeroo hin taa'u yeroo hin deemu mul'ata magaalaatii gurguddaa gara kootti natti dhufa namootatti yeroon immoo sammuun nama kanaa boqotee akka inni fudhatuuf fedha kooti. Isaanis hin fudhatu. Amma batalee warri waldaa biyyan tajaajilu batalee najjoon naannoon isaa baadiyyaan isaa magaalli isaa iddoon jiran hundinuu beeku waan an haasa'u dubbadhumeen dhaggeeffannaa naan jedhu akkuma yeroo Iyyaasuudhaan taphni Israa'el waaqa osittaa dubbatu maleetu dubbadhu immoo dhaggeeffannaa akkuma jedhanii simpiliin amma nama caraa naquun barbaadu garuu ergaa waaqarraa dhufu kallattiidhaan mallattoodhaan adda baafadhee dubbadha. Waldaa keenya illee inni beeku horman kee tajaajilu kanaaf namoonni borii isaa hin argu jedheen dhaqamuu dhaquu dhiisa. Kanaaf gara fuulduraatti garuu akka namoonni keenya nu baraniif haasaa miti waan an haasa'u ergaadha wanta ta'eef jabeesse batalay naannoo lola qabutti naannoo dhiphina qabutti gaafa namni firafaa jalaaduu nan arga ittani majala mure kee baaseen itti haasa namoonni sun galmeeffadha irratti kadhatadha ta'uu baannaan ijaan argitu deema eebbammoo sila sun domtoo eebbaaf dhalate siitaa isa ofuma abdii namatti godhan isa akkana toon taane taateen isaa teellaa goreen ilaalaan hordofaan deemaan isa dhukkubfataan kadhadheeffamma televizhinii miidiyaatti hin dabarsine malee baay'ee taamiraatii baay'eetu jiru kan fayyan haa ta'u ani maaliin gammada isa dhaloonni sun eebbifame waan argachuu malu sana argatetti gammada. Fuulduratti garuu maal gochuu yaala asumaan dhaggeeffatoonni keenya akka isaan hubatan nama sammuu dhiphisee itti waa dubbachuu yeroo mana jireenya hawaasummaa hojjedhullee naman dhiphisu jireenya koo keessatti akka namni fuula ifaadhaan na dhaggeeffatu barbaada. Yeroon barataa ture amma yeroon kilaasii kee galu barsiisaa baabaa dhufeetti ijoolleen maqaa koo baabaa itti nama gaafattanii hin beeku dhoksanii nama gaasanii maqaan koollee barsiisaa Dassaalenyiidha abbaa gaarii namni koo hangafaa gaariidha. Baay'ee sammuu nama dhiphisu garuu ergaan kun ergaa waaqayyo ta'ee jala mure yeroon galmeessisu yeroon itti himu jira jechuudha. Namooti aadeeffatan akkuma ati kaafte waan an haasa'ullee ergaatti waan fudhataniif yeroon jedhu simpilee otoo hin taane nanna isaanii keessatti beeku amma waan an dubbadhu mul'atan argu yookaan abjuudhaan arganiiru yookaan jireenya isaanii kalayaa keera
yookaan amma keessa jiru yookaan immoo dhiphina ta'anii ta'uu danda'a yookaan immoo waan gara fuulduraatti yaadanii barbaada wanta ta'eef aniif jarri walii galla. Warra soostanyaa namoota warra sadaffaatti hin galu malee iddoo akkasitti waan akkasitti utuun addanaa kadhadhuun amboo arga. Amboo jilbeenfadhee naqamte irratti raajii dubbadheera. Gula eessan boojjiin dhaabbadhee dambidooloo irratti raajii dubbadhee achi dhaabbadhee gaafa torbanii utuu inni raawwatu argameera. As amboo dhaabbadhee gabaa arbiitti raajii dubbadhee achi utuu inni raawwatamu argeera. Namoonni dhuguman si'an yoo ijaan argan waa laalu. Garuu dubbichi akka inni raawwatamu nan beeka. Jabeessees nan dubbadha. Namoota yookaan waldaa yookaan qaama itti dubbadhu sun fedhii isaanii keessa jira waan anaasa'u. Afuuraan olii galoodha nuti. Yookaan abjootee rakkuma sii kaase yookaan irratti kadhataa ture. Kanaan akka kanatti beekanii akseepti godhu. Isaantu iyyuu deebisee na yaadachiisan. Baay'ee dinqiidha. Egaa hubannoo uumuufidha malee dhugaa kanaanis keessi koo beeka. Nu hubatus jedhee yaada daawwattoonni keenya isinumarraa dhageenyaafidha. Meetarii gaaffii silaa isin jalqabdanii gidduutti dhiisne itti deebi'uuti. Najjoo Goorii warra jirru sirriitti nan beekaanis magaalaa xiqqoodha. Garuu waan dhabdeen qabdu. Achi jiraachuu akkamitti filattanii maaliifin kana jedhee namni yeroo sadarkaa barnootaan dabalaa deemu tajaajilli isaa waamichi isaa gaafa bal'ataa deemu magaalaa tokko gara magaalaa biraatti adeemuu filataa bakka inni biyya laa ta'uu mala gara Finfinnee jechuu mala inni kun maalummaa jireenyaa ibsuu dhiisuu danda'a inni ibsuusi garuu immoo gam tokkoon immoo jijjiirama akka jijjiiramaattis fudhachuun hin danda'ama. Hundee keessan achuma godhattanii baay'ee tajaajiltoota lakkoofsaan muraasa ta'anidha. To'ama maqaa dhoofna jennee sadarkaa keessanitti beekamtii fudhatamummaa argatanii naannoomatti dhalatan naannootti amanan kan jiraatanii saba isaanii akkasitti tajaajilan lakkoofsaan muraasadha. Kun akkamitti ta'uu danda'e? Jalqabaa galatoomaa jecha kennaan nuti kenname kun kan waldaa Goorii makaana Yesuus qixxa sana ani keessatti dhaqee gooftaa fudhadhee achitti dibameeti. Garuu irraa afaa taanaan sheer gochuudhaaf biyya garaa garaa irratti bobba'uu danda'e. Tokko kana lammaffaa immoo ani Goorii yoon jiraadhe qixxa sana yoon jiraadhe afura kootti guddachaa hin deemu. Waan garaa garaatti hin guddadhu jechuudha. Inni kan biraa iddoo sana taa'ee akkan tajaajilu kan na godhe jalqaba Goorii irraan jalqabe gara Qilxuu Kaarraatti an siqe gara warra jirruun dhufe gara alaltuu maannoo Kojjurii nan ce'e asii gadi sachii nan ce'e daabbosii nan ce'e asii ol dhedheessan ce'e otuman jedhu Gibee nan ce'e otuman jedhu Awaashiin ce'e tajaajilli koo ta'u bal'atu amma biyya alaatti yoo dhaqe garuu Goorii taa'ee tajaajilu wanti na dhorku hin jiru. Inni sababa natti ta'e garuu tokko mana jireenyaa achiin qaba. Lama maatii achiin qaba. Sadaffaa qabeenyaan itti ijoollee guddisu naannoo sanarraa qaba. Dibata fudhee magaalaatti galuun dibati ittiin hojjetanii jiraatu otoo hin taane ittiin tajaajilanii sababa eebbisu yookaan sabatutti fayyana kan sabaati kan waldaati. Kanaafiyyuu tokko hojiin koo na murteesseera. Kan biraa hojii barsiisummaa waggaa 23 barsiisee jiru utuun barsiisaa jiru gara waggaa 6 ta'a waggaa 7 ta'a naannoo Qilxuu Kaarraatti baadiyyaa naannoo Waankii Dangii Indaganaa Laga Daalatti amma Abbayyaa amma Daabbositti yeroo deemu dhufee mandii bulaa ganama ka'ee mana barumsaa kan qabaa naannoo Najjooti yeroo Yambal Gaaraa olii eessa dhaqu dhufee Najjoo bulaa ganama mana barumsaa Dafinoo kan qabaa ammani jimaata waaree booda nan deema Dafinoo ganama nan gala hojii boruu barsiisuu leesin pilaanii koo baaseen achi kenna irra guddaa sana waggaa baay'ee muuxannoo waan itti fudhadhee jiru. Isa kana kadhadhee itti guuttachaa deemaa otomaadhoo tajaajilli koo kanatti bal'achaa dhufe darbees hojiin ammas hojii jijjiiramaa naa kennan warri naannoo sana hoogganaa turan waaqa sana eebbisu hojiin inni dhipheefne naa kennanii hojii kana torban keessatti guyyaa 3 yoon hojjedhe numa hojjetama hojiidha. Ndaawum ittiin badhaafameera na Adaamaa dhaqee karaa biraa otoo hin taane karaa hojii kootee jechuukooti. Karaa kanaa immoo ndaawum gadda Naqamteetti dhaqee ta'etu taatane si'a 2-3 waldaan kun waamte macaafanatti kennanii macaafan fudhadhee manaa bahee sana waliin deebine. Kanaaf achi Goorii akkan taa'u kan na godhe jireenya hawaasummaa irratti nan hojjedhaa dheera sila. Misooma garaa garaas qabachee dheera. Waan akka bunaa faan dhaabsisaa, lafa qonnaa nan qochisiisaa, daldala xixiqqaa birraa bitee bunan gurguraa. Maatiin koo akkasitti fayyadamu waldaa kiristaanaa irratti dippeend ta'e irratti kufee yookaan waldaa dhiphisee tajaajila otoo hin taane ani waama biyyaaf ta'u waldaaf ta'u nama dhuunfaaf ta'u kana sammuu isaa kottu gammachuudhaan na eebbisa. Kanaaf achi taa'ee of danda'e akkan tajaajilu kan na godhe kana darbees immoo mana kiraayii taa'uun jaalladhu. Kanaaf
Mana koo achi gadhiisee dhufee Addis Ababaa mana namaa kiraayee fudhadhee taa'urra dura of danda'ee Naqamteessa ta'u eessa ta'u dura ofii koo ittiin dhaabadhee ijoolleen koo iddoo ga'anii booda sammuu koo boqochiise lafa itti boqochaa tajaajilu godhadheen ol ba'a jedheen karoora akkasiin amma guyyaa irraa gara waggaa 22 tajaajilee milkaa'eera. Yoo nama fakkeenyaaf Boorana naqa jedhee Boorana deemaan jira jedhee iman ture. Amma immoo gama hundumaan isa kan mootummaa biloog godhee dhaabee isa kan kootiif isa kan waaqayyo duwwaattan cimee jira. Sammuu iddoo fedhee iyyuu ka'ee onlaayinii iyyuu ammoo seenaa akka itti hojjetama waan jiru garuma katamaa filuuf otoo hin taane magaalaa barbaaduuf otoo hin taane iddoo giddu galeessummaa barbaadadhee dhaabadhee saba kana tajaajiluuf biyya kana tajaajiluu nana ammayyuu fedha kooti. Isayyuu ta'anii garamittuu socho'anii yeroo fi sirnaan fayyadamanii hin danda'amaa jechuudha. Wanti dirqama Finfinnee taa'uun qaba yookaan biyya alaa yookaan biyya kana nama jechisiisu akkas mara hin jiru. Yoo ta'es immoo rakkoo hin qabu. As tajaajiltoota baay'ee jira. Amma warreen keenya godina keenya tajaajiltoota warra luboota waldaa bira jiran hojjettoota wangeelaa faarfattoota jira irraan kan hafe akka keenya kana sagalee magaalaatiin keessa isaanii kan dhufu baay'een isaanii magaalaa galaniiru wanta ta'eef nummoo hafaa taanee jechuudha dhaabannee tajaajillee saba kanaaf eebba taana kan jedhu nachite. Yaada dinqiidha namatti tola jaalladheera. Mee gidduutti waa'ee maatii keessanii kaasuuf hin ture isa dura garuu akkamidha daldalaa buna dhaabsisaa barsiisaa tajaajilaa akkamitti yeroo keessa waliin geessanii maatii keessan gaggeessaa wal simsiistanii har'aan geessanii tarii muuxannoo gaarii namaa ta'uu danda'a waan ta'eef. Ani baay'ee isaa bakka bu'iinsaa hin hojjedha. Lammaffaa immoo ati manaan koo akka koo hojjettu mini nama otoo isheen kutaa 11ffaa barattuun fuudhee achumaadha ijoollee taatee ijoollee guddiftee ijoollee 4 godhattee jalqaba durba taasitee dhiira taasitee durba taasitee dhiira maqaa isaanii siidha'uu fi abaaboo gaarii iftuu jaalal dassaaleenyi kan jedhamani ijoollee kana guddisaa hojii misooma qonnaa kanas to'achaa waan mana biraa hojjedhu to'attee waan inni itti kennu hojjechaa bakka bu'iinsa isheedhaanii hojii kana hin hojjenne jechuudha. Ani immoo yaadaa hin hordofaa kadhannaan hin hordofaa waan ani hojjedhu natti hima Waaqayyo. Kana hundumaadhaan akka kanatti hojjennee of dandeenye saba kanas tajaajilaa jiraachuudhaaf of dandeenya. Irra guddaa karaa bakka bu'iinsa Oromanaa kooti. Maqaan ishee Kitilee Miijanaa jedhamti nama naannoo sanaatti warra jirrudha dhalooti ishee. Isaan bakka bu'iinsa sanaan hojjennaa anis amma laga buna keessa lixee dhagee ol baasutti isteennaa nama yeroo namni buna bitee dhugee hin beekumman. Addis Ababaa dhufee mana biraa bitanii dhugan galallee sanatti toluu dhiisa osoo hin taane amalumatti guddatantu nama murteessa wanta ta'eef ammayyuu distaansii irra teenye bakka bu'iinsaan hojjenna nuti. Ani ijoollee koo guddisuu irratti kanurra kan biraaf fakkeenya akka isaan ta'aniifan jalqaba mana koo irratti hojjedhe. Tajaajilli qeerraa manarraa jalqaba maatii gidduudhaa jalqaba. Indaawaman tajaajila kanaaf beezikaalii kan hundeenaa ta'e dhamanaa goote yaada jechuuf otoo hin taane isheen duruma nama amantiitti akraarii yookaanis immoo jabeessitii nama amantii ishee qabattu. Sababii isheetiif yookaan waldaa dhaqee ishee tachi ture otoo hin taane ortodoksii keessa turte achuma keessatti nama amantii ishee qabattee dhaabattu turte. Hanqa'een peentees afaan Oromoodhaan lallaban kanan dhaga malee isaan natti tola hafuuruma isaanii natti tola yaadni isaanii natti tola gaafa dhaqi gaafa naqu immoo yeroon jilbeenfadhu maatiin koos isheen ammoo sana yeroon gooftaa fudhadhe ijoollee 2 duwwaan qaba dasii 2 dabalamanii isheen baay'ee na tumsite ijoollee kanatti ijoollee abaaboo fi gaarii duwwaa otoo hin taane iftuuf jaalalillee mul'ataa hin hordofan ijoollee koo beeku isaanis kana kallatti kam irratti dibati kun irratti miidhamee naan sentu miidhama. Maqaan keenya yoo tole malee maqaa ormaa toshuu hin dandeenyu. Kanaaf ijoollee kana gaadii nan godha. Kan biraas day to day ganama afaan korraan bu'an ijoolleen kun iftuu abaaboo jaalaliif gaarii gargaarii irraa jalqabaa. Ofirraa jalqabee hin deeman addunyaatti kadhannaa koo akka ittiin kadhadha warri naajjiin kadhatan beeku. Biyyi lafaan nan hafu Itoophiyaan nan hafu wanti baay'een nan hafu biyyi gara gadiitti gara kaabaa kibbatti baadiyyaatti nan hafu. Waa'ee ijoollee kana yeroo kadhadhu isaanis sodaa Waaqoo jala naa galaniiru Waaqoo isaan eebbisuu lafa jedhanitti mul'atan dura kaa ijoollee kana waa isaan borta'an.
akka isaan iddoo adda addaatti hin kuufne amma umurii dargaggummaa fa'aa keessa yeroo godhanii ani akka biyyaa irraa hin qollifadhu face to face waliin haasofna wantoota baay'een itti fakkeenya godhee barsiisa saba booddee mul'ataa illee nan hordofa ani lafa namni ta'ee wanta isaan haasa'anii lafa waan namni yaadu waaqayyo galata isaa fudhatu malee nan dhokatu gaarii mucaan jedhu amma kutaa torbaatti kutaa tokkoo kaasee amma kutaa kudha amma kutaa lama kaasee amma kutaa saddeettaffaatti lammaffaa sagalee kudhan irratti tokkoffaa ba'e dhaqee hin dorgomu namni isatti siqu yoo ijoolleen akka isaan naamusa amantiidhaan guddatanii tokko kadhannaan mul'atan ittiin hordofu waaqota kee gaa'eera. Waan isaan keeranis aniif isaan waan dhugaa walii baanu waan qabnuuf sodaatanii deebi'u jechuudha. Baay'ee namatti tola. Tarii gaaffiin kootti aanu barsiisaa raajii ergamaa kan maqaa garagaraanidha namoonni kan isin waaman yoo dhagahamu isinillee yoo beeksistan garuu barsiisaa Dassaaleenyumadha kan jettanii maal jedhee isin waaman? Ani sirriin isa kan. Maqaan koo barsiisaa Dassaaleeny Mardaasaan jedhama. Sababii isaa immoo piroofizhiniin ittiin kotobee Debra Birhaan kotobee mamaraa masalxanyaadhaatti hin bahe barsiisa akaadaamiiti. Jalqaba piroofizhiniin naa kenname isa. Garuu sagalee raajii afurri raajiin irra jira. Amma namoonni sagalee kana dhaggeeffatanii akka isaan hin shawwadamne yookaan ammoo akka isaan hin gowwoomfamne an sagaleen irra jiru sagalee raajii perfekti ta'e biyya kana keessatti dubbatamee raawwatamaa jirudha. Sagalee raajichaatti nan amanaa waldaan koos sagalee raajichaatti amanti. Waldaan keessatti miseensa ta'ee jiru jechuudha. Waldaa Goorii warra Wangeelaa Makaana Yesuusidha. Sinoodosiidha. Hangafa Sinoodosiisa ta'e goda boojirra jirurraati. Godatti guddate kan jiru Gooriirra. Isaanis maqaa raajummaa sagalee raajii barsiisa Dassaaleenyi fudhadhaa jedhanii ummati beeku malee raajii Dassaaleenyi jedhanii naammoo gaasanii ishee jedhanii ergamaa isa jedhamu immoo isa bara ergamoota bara Phexros fa'aa bara Phaawulos fa'aa malee waldaan Makaana Yesuus beekattummaa laattu kanaaf an amma dhibba sagalee raajiin irra jiru akka inni raawwatamu waan amanuuf sagalee raajiin dubbadha. Hundee ergamootaaf raajotaa irratti dhaabbattanii jirtu nu jedhan sirriidhas immoo isuma isaan jedhan rivaayis godha otoo hin taane afurri raajummaan irra jira. Maqaa raajummaa gara utuu waldaan naan kenneen maggaasee on fudhee ga'e sana gadatti hin deeman fakkaata waaqoon waa gargaaru malee. Ameen ameen. Rakkoon qabu hubannoo maaf jedheenidha. Yoo namni raajii naan jedhe garuu nan waaddaa maaliif calliin jalaan jedha. Amma namni tokko silkiin natti dawwalanii raajii Dassaaleenyi jedhamtu mini ennaan Dassaaleenyi isa eessaa barbaaddu sin ennaan isa gara najjoo gara Goorii yeroo isaan jedha sirriidha raajiis nan dubbadha maqaan koo sirriidhaan jedhaan gaafa waaqa kadhadhuum naan jedhu nan kadhadhaa sagalee raajiin nan tajaajila hin ta'aaf hin raawwatamaaf. Eebbifamaa ulfaadhaa turtii bareedaa waliin taasisaa jirra. Egaa daawwattootni keenyas waa guddaa irraa gumaataa jiru jedheen abdadha. Shakkii tokko hin qabu. Gaaffii koos gara dhumaatti fidaati kan hin jiru. Tariitii waldaa kiristaanaaf ta'uu mala, amantootaaf, tajaajiltootaaf jechuudha, biyyaaf ta'uu mala, dargaggootaaf ta'uu mala. Maal jettume gara dhumaatti? Jalqaba TV mo'aa kana galateeffachaa jajjabina isaaf yaadan qabu. TV'n kun afaan Oromoodhaan TV darban keessaa isa tokkodha. Isa hawaasa birattis dhaloota birattis fudhatamaadha. Nan yaadadha Shawaa Guduruu kiyya deemee utuun yeroo lallabu yeroo raajii dubbadhu Yesuus mo'eera jedheen sagalee jabaa gara mana sibootti Yesuus koo gooftaadha utuman jedhu isaanillee namoonni maqaa nama gaafataniiru. Gara Booranaatti Yesuus mo'eera gaafan jedhu amma gara Guduruutti yeroo mo'aan jalqaba dhaabate waggaa lama guutuu Yesuus mo'eera jechaan ture. Mo'aa TV'n yeroo achi as ba'e lakkaa sagalee raajii dubbachaan ture inni waaqa si agara ture galateeffachaa ture. Sagalee kana ammayyuu TV'n kun jajjabaatee itti fufuu qaba. Darbee qulqullina irratti amma yeroo baay'ee baadiyyaarraa eessarraa iddoo garaa garaati miraakilii wangeelaa jiran ni ilaallanne waliin beekne waliin fakkaanne yeroo fidanii TV kana irratti dabarsanii tokko qulqullina sagalee qulqullina waraabbii qulqullina ergaa kana kanaan qabu ture. Gara fuulduraatti TV'n kun jabaatee waan qulqullina ta'een hubannaa qabaniin sirriitti namoota wangeela dhugaan keessa darbu mul'ati dhugaan keessa darbu faarfannaan dhugaan keessa darbu
fuudhee roon hawaasa biraan ga'aa jiru baay'ee namatti tola. Qulqullina isaa irratti ammoo jabeessitanii akkasiin hojjettanii jajjabina isaaf immoo nus jilbaan isinii kadhannaa. Waaqayyos immoo isin gargaara. TV'n kun kan addunyaati malee kan Dr. Gammachiis yookaanis immoo kan qaama muraasaa miti. Afaan Oromoo warri dhagaan warri afaan biraallee dhaga'uu hin dandeenye TV kana utuu isaan jajjabaataa jiran hin argina. Ergaa gurguddaas fudhatanii utuu isaan ittiin fayyaa jiran hin argina. Barnoo sagalee waaqayyoos ittiin dhaga'anii utuu isaan jijjiirama gurguddaa argachaa jiran hin argina. Kanaaf jajjabaadha itti fufa. Keessumatti qulqullina isaa irratti immoo akka kanaan dura waan margame dhufee akka darbuun akka irra hin jiraanne irratti eeggannoon ta'ee akka hojjetamu ta'a jedha. Ammas biyya kana biyya keenyaaf illee yeroo gabaa yeroo biraa deebi'ee dhufee nan kadhadha. Sagalee waaqayyoon kee kaa'etu jira araara kan jedhu safara tokkoof mandara tokkoof waldaa tokkoof najjoo duwwaaf otoo hin taane goorii duwwaaf otoo hin kanaan dura biyya guutummaaf waan hin kadhadhu dhoksaan biyya kana waan naa dhufuuf TV'n kun ammayyuu biyya kanaaf akka kadhannaan biyya Oromiyaa Itoophiyaa kanaaf akka irratti dabalanii kadhatanii darbee immoo jajjabinni hafuuraa laafee jira rafee jira. Batalee dhiya Oromiyaa naannootti wangeelli baay'ee babal'ateera jalqabeera guddateera jedhamee ture amma gara dammaqinni isaa baay'ee gadi bu'aa waan jiruuf TV'dhaan immoo yeroo daddarbus haa ta'u dhaloonni amma dhiya Oromiyaas haa ta'anii baha Oromiyaas haa ta'anii kibbaa kaaba jiran illee eessayyuu kan jiranii afaan kamiin yoo ta'u akka isaan jajjabaatanii dammaqiinsa hafuuraa dammaqiinsa ayyaana waaqayyoo dammaqiinsa sagalee waaqayyootti akka isaan deddeebi'anii jiraatan nan barbaada. Darbee biyya kanaaf nagaa biyya kanaaf araara akka kadhatamu nan barbaada. Bara 2011 ganna kee haa ta'u hin beeku ganna keessa mul'ata abjuu lama natti dhufe abjuun kun abjuu sirriitti ta'u taalii abjuu gurguddaadha. Abjicha himuu hin barbaadu. Sagalee tokkoon dhufe araara waaltawaa yookaanis immoo naashinaal intan jedhee dhufee araara kan of keessatti qabatu mikikkir yookaan immoo maree araaraa guddaa akka inni biyya kanaaf barbaachisu waaqayyo isa dhugaa ta'e isa sirrii ta'e isa tokko alatti hambisanii mana haasa'an otoo hin taane waan hundumaa keessatti akka biyya kanaaf araarri waaltawaa ta'e waliigala ta'e kaaba kibba baha dhiyaa otoo hin jedhin akka kanatti yoo irratti hojjetame dhaloota kanaaf biyya kanaaf jijjiirama amma waa shaqaa jiru kana dhaabuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif waldaan kiristaanaa lafee dugdaa biyya tokkooti. Waldaan kee alaafteennan waldaan kee dadhabdeennaan biyyi dadhabeera. Mul'ata borii irra aan beeka. Maaliif namoota biyya kana abalutu geggeessa abalutu bita abalutu kana godhan isaa raajii waliin makaan otoo hin taane dhaabatee namni olaalee akka tamitti deemuun akka irra jiru maal gochuun akka irra jiru waaqayyo mul'ata karaa waldaa kiristaanaa fida karaa namoota isaatii fida. Kanaaf iyyuu jabaatee dhaloonni kun naannoo waldaa kiristaanaa warri jiran hooggantoonni waldaa geggeessitoonni waldaa doktiriinii kamiin iyyuu haa ta'u adaraa biyya kanaa akka amma fudhatanii jiran jabeessanii infoormeeshinii bakkee irraa qilleensa irraa reediyoo irraa televezyiinii biyya addunyaa kanarraa mataa isaas yaada mataa isaati haasa'u dhiifne waaqarra isa jiru yoo gaafanne waa'ee Itoophiyaa firdii laata gooftaan. Kanaaf dhaloonni kamiyyuu gara waa'ee biyya kanaa waa'ee biyya kee jiraannu kana akka irratti hojjetuun barbaada. Yeroo darbee laga xaafoo ta'anii waa'ee kadhannaan kadhadhan ture. Baakkoon fideenna dura kaa'e. Hin kadhadhe. Garuu wanta baakkoo dura irratti argee irratti ta'e. Iddoo tokko taa'ee waa'ee biyya tokko arga. Qofaa koon kadha. Dhaloonni hundinuu utuu wal faana kadhannaa kadhate biyya kanatti balaa dhufu rakkina dhufu gidiraa dhufu cabuu danda'a. Kanaaf iyyuu biyyi kun miidiyaa kanaanis haa ta'u miidiyaa dhugaatti hafuuratti dhaabatan beeka kanan jedhu filuu koof miti. Magaalaa xinnaa keessa waan jiruufi miidiyaa dhugaa nama naqamte irra dhaabatee hojjetu kun faale kanaan dabalate hojii guddaa akka inni biyya kanaaf hojjechaa jiru argaa jirra ilaalaa jirra. Kun itti fufee jabaatee itti fufuu qabaa jedhee yaada koo kenna. Tolee barsiisaa Dassaaleny Mardaasaa egaa yeroo bareedaa akkasii fi ergaawwan gurguddaa keessan jiru akkaataa kanaan uummata Oromoo bal'aa biraan dhaqqabsiistanii eeyyamamoo taatanii istiidiyootti argamtanii jirtu eebbifamaa ulfaadhaa waaqayyo sanaa kabajuu umurii dheeraa jiraadha. Isinillee akkasuma eebbifamaa naa jiraadha.
Egaan kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa kun qophii keessummaa torbanitti yeroo tokko sa'a kana yeroo mara isin bira dhaqqabudha. Keessummaa kwarraarraa waa guddaa akka gumaattan shakkii tokko illee hin qabu. Qophicha qindeessee kan isin biraan dhaqqabsiisaa ture ani Fireem Malkaamuu, ogeessi kaameraa keenya immoo Sooressaa Cimdeessaa nu waliin turtii taasiseeti kan inni jiru. Torbee sa'a wal fakkaataatti keessummaa biroo qabadhee kan hin dhiyaadhu ta'a. Hagasitti nagaan.